maal jettanis isiniin taane isiniin ta'u dhugaan muudii qabachuu barattani ma sheekotamee qaratti muudii qabataa turtan olomaamee qaratti muudii qabataa turtan artistootamee qaratti muudii qabataa turtan ummata muudii qabachuu malee dhugaan jabaa ofii jabeeffatuun feene isin arge an baguma sheekillee isiniin ta'in baguma qeefillee isiniin ta'in doktorummaa tiyyallee waraqaa addaan cilwade isinuu duraanuu na dhamanne akkaan doktora ta'e kanum isiniin Kadir Martuutiin taane isiniin Hacaaluun du'ee gammaa gumaan baasin analleen taatan isinitti himaraan waraqattii addaan cirwadaanu gurraacha jedhee osoo hin tuffanne gabaabaa jedhee osoo hin tuffanne diimaa jedhee osoo hin tuffanne kiristaana jedhee osoo achi hin qabne islaama jedhee osoo maal hin jenne ija tokkoon namni nama laalu Kadiiriin malee miidiyaa kana gubbaan jiru nama jabaa Oromoon qabdu keessa mucaan kun jechuudha wallaahi an artistoota Oromoo keessaa namni gaafa harmeenti dhukkubsatte screenshotii isin agarsiisuu danda'a naa bilbilee na wajjiin boo'e hagasi as yoo xiqqaate an ganama kana inboxii isaa laalee wallaahi hin boo'ichu namni na wajjiin boo'e artistoota Oromoo keessa isa qof kuwwantu ufiifuu nan laalle jechuudha isini galee akka dhuunfatti galata nu biraa qaba akka sabaatti nu biraa qaba akka biyyaatti nu biraa qaba mucaan kun xiqqaa keessi guddaati isini galee miti kanaaf nama kana akkaawuntii nama dhuunfaa irratti banteetiniin miliyeena takka miliyeena lama miliyeenni sadii aynafaam sanuuyyuu hin guurtan isin ummata waadaa seenee waadaa nyaatuu jechuu isin nuti akka sabaatitti ummata har'a doolaara 100 waadaa seenee dagatu isin galam yoo akkaawuntii amma akkaawuntii abbaa isaatiin bananii yoo isin kennan akkaawuntii ijoollee itti dhiyaatuun bananii yoo isin jala kaayan oo seentee doolaara 100 jetta hin ergitu kuma 10 jetta hin ergitu kuma 15 jetta hin ergitu soo maal gochuu qabdan isin galee namni kun biyyaaf jiraataa ture saba kanaaf jiraataa ture goofandimii banaaf isin galee miti waldaan Oromoo biyya alaati biyya keessa jirtan yeroo gabaabatti har'a boru sa'a 24 keessatti goofandimii wayii bantanii fi waldaan Maccaatuu lamaa jira waldaan Sikkoomandoo jira waldaan Kuraagalaan jira waldaan Afran Qal'oo jira every single person hundi keessan Oromoon mataan waldaa qabdanii jechuudha waldaan Oromoo ka biyya alaatiif ka biyya keessaa kun waliin mari'atee dhaabbileen siyaasaa Oromoo kagamaa gamana walitti bokokukuu waliin mari'attanii waan bareedaa tokko nu qopheessitanii nullee warri namni afur shallaalu yoo haala saniin waan dandeenyu kiisha kennallee warra nu dhaga'ullee irratti hirmaanne hoo namni kun kasaba maraati akkaawuntiin nama maqaa nama dhuunfatiin bada maal isaa godha Kadir Martuu yaala qofaa miti ka barbaachisu sitti himaan Kadir Martuu biyya faranjii jira dhagay silaa dubbiin dhugaa isiniin taatu boru achi deema suuraa kiyya galabbataan dhugaa sitti himan namni kun biyya faranjii jira biyya faranjiitti an dalagachuu hin danda'u dalaguun barbaadu yoo jette birrii si dhoggatanitti daabboo sii kennanitti hoomlas maqaa jedhusitti moggaasanii yoo ati maraattellee marfeessi waraananii jiraatta diyaaspooraan soba jedhe dhufee asaa bahu anas sitti himan biyya faranjii jiran yaala adabaa hin dhabamu biyya faranjii keessa garuu artistiin kun artistii guddaadha hambaa artistoota galeeti hambaa gootota kaleeti hambaa beeytota kaleeti jara kenna nuun salphisinaatiin goofandimii bareedaa wayii waliin mari'adhaa akka Oromoo biyya alaa biyya keessa jirtanitti banaa fi homa isa fakkaatu homa yoo inni ka azala hin oolanii deemullee taatu ittiin gaggeessinu gaggeessaa bareedaa goonuuf yoo fayyallee homa gaarii keessa jiraatu waan yaala isaatirra hafee manallee gayuuf maatii isaa bakka tokkottiin deeffatu akka gannuu dhaabdan barbaanna where are diaspora Oromo where are hayyuu Oromo where are sheekii Oromo where are qeesii Oromo eessa abbaa keessanii jirtan isiniin har'a Kadir hin taane nama biraatiin taane nama sheeyini Oromoo har'a Kadir Martuutiin taane qeefiin Oromoo har'a Kadir Martuutiin taane hayyuun Oromoo har'a Kadir Martuutiin taane miidiyaan Oromoo har'a Kadir Martuutiin taane dhaabbileen Oromoo har'a Kadir Martuutiin taane nam tokkoon taatan never ever sitti himaan kana jala sararee feetuna jibbi feetuna jaaladhu waan akkasitti himaa fi galee miti akka daa'ima namni tokko qofa beeku akkaawuntii maqaa abbaa isaatiin banuufi akkaawuntii maqaa ebaluutiin banuufi akkaawuntii Asliif Mubaarakiin eegaarra Hamzaa eegaarra maal abbaa keetiin uyi wallaalaa kanarraa eeyda dhimma hayyuu irratti dhimmi Kadir Martuu
mootummaa ilaallata miti mootummaa ilaallata hawaasa oromoo miliyoona 70 ilaallata stand up kasitti himaa jiru kana dhugaan jiru kana fudhadhu yookaan muudiin qabatin muudii maa qabatta lubbuu namaati irratti akkamitti lubbuu hayyuu oromoo irratti namicha jaalala si barsiis namicha qabsoo si barsiis namicha garalaafummaa si barsiis namicha tokkummaa si barsiis namicha islaamaaf kiristaana iyya tokkoon laalu namicha guddaa fi xiqqaa iyya tokkoon laalu namicha qeesii fi sheekii iyya tokkoon laalu namicha marroo fi jawaarii fi abiyyi iyya tokkoon laalu dhimmi kun dhimma oromoo hundaati jechuu maal godha maqaa nama dhuunfatiin tiktookii akkaawuntii bante 500,000 miliyoona takkaan muudii qabachuu barbaadda hinfa yoo itti dhiirtee faranjiin madanzaja haawaraantu yoo yaalachuu baatte dhiisi asirraan booyini dhugaa sitti himaa feetu na jaaladhu feetu na jibbi gargaaruu barbaadda gargaarsa isaan malu gargaaruu hin barbaaddu biyya faranjii jira madanzaja haawaraananii ajjeesanii dhiisi maal abbaa kee asirraa afaan banta na aldiklish fooloo baay'ifachuuf ka waggaa meeqa ka acaaluun daldaltanuu isin gaa inni guyyaa sadurra poost isinii gore bara qeerroo jirtuu irraa feerroo bittu jechaan turre gizee inni isin hin jedhu sitti himaa jira bara suuraa kiyyaan hin daldalinaa isin hin jedhaa bara arrabbi harka kiyya haa qabu gizee takka qofa poosti godhe guyyatti yeroo 150 poosti godhaa jirtan maayifaa kida hin barbaachisu goota oromootti muudii hin qabatin every single person namni tokko hin jaalattu jabaa kee hin jaalattu jabaa kee yaalatuun beeytu jabaa kee jabeeffatuun beeytu miti afaan kee qabadhu hin jaalatta dhugaadha waan isaan malu godhuu fi hedda yaalachuu barbaadda yoo guyyaan ga'e haga feete yoo qabeenya kee guutuu keessa hijiraa baateef guyyaa isaa oolchuu hin dandeettu gaggeessaa bareedaa godhuu fi dandeettaa jechuudha sitti himaa kasitti himaa jiru kun ana kana gochuuf immootu nama guddaa qal'aa keessi isaa sibiilaa kana feerroo oromoon qabdu tokkocha iyya kee kana jabeeffachuuf si galemi homa bareedaa tokko banuu danda'uu qabdaa jechuudha isini galee an akka mataa kiyyaatitti waan barbaachisu koo hin godhu osoo akkaawuntii erge akkaawuntii baname irratti doolaara 100 takka erge 200 erge muudii qabachuun maan naa godha mee ammashi maal godha asli na gara kenne haa namni 2-3 na argeetiin na jajee laayikii naa godhu mina ragillinya aynafaam kadiir biyya faranjii jira biyya faranjiitti yoo siyaalan yoo ati yaalamuu didde marfee waraananii si ajjeesan habiibi lakki an jiraachuun barbaadu du'uu barbaadeette mirgi kee eegama diyaaspoora abbaa feetee gaafadhu warra biyya faranjii jiru gaafadhu soom inni biyya faranjii jiraa miti isa maal gochuu barbaachisa waan barbaachisaa ta'e gargaarsa gahaa guuranii fi biyyatti galchanii tiriit gochuu barbaada aryuu naa tiriit eessatti beeytanii isin ingilif attaakuma ko rakkoon keessan hin barattanii isin galee miti anu ijoollee Washington DC irraa as na bira dhuftee asirraan biyya galtee biyyatti fayyitee jira warra biyya faranjiititti fayyuun dadhabame isin galee warra mallaa qabu isin galee miti namni kun suutatti yaalamuu barbaada wal'aansa gahaa barbaada kiniina itti guuruun barbaadu inni isinitti mee faranjiin kiniina marfeenatti guuraa jirti yaara isin galee miti biyya ofiitirra maatii ofiitirra saba ofiitirra bayeetini waggaa meeqa jiraataa jira kana dhukkuba itti ta'e isin galee miti kanaafi waldaan oromoo biyya alaatti biyya keessaa jirtan goofandimii bareedaa wayii nuu bana namuu onlaayinii irratti waan danda'uun bira haa dhaabbatu akkaawuntiilleen haa banamu gargaarsi bareedan haa godhamuuf oromoon bakka jiru gargaarsa bareedaa godhaafi warri feesbuuk irra hundi keessan viidiyoo kana sheer godhaa warri dalagara jiru akka boona dhaggeeffatu hundi keessan jechuudha hundi keessan warri feesbuuk irra jirtan namni 200 kun akka jirtanii sheer godhaa hundi keessan sheer godhaa hundi keessan ijoolleen tiktok irra koota viidiyoo kana sheer godhaa deebi'a warri tiktok irra namni 200 kun deemaa sheer godhaa koota feesbuukiin kiyya afradii mamma jira isini galee kana ani akka fedha kiyyaatitti kadiir martuu akkaawuntiin nama dhuunfaa hin fayyadu gargaarsi miliyoona takka lama muudii qabatan kun hin fayyadu namni kun saayikooloojikaalii miidhame fayyaa qofaa miti saayikooloojikaalii miidhame saayikooloojikaalii namni miidhame mootu bilisummaa yoo argate fayya bilisummaa argachuuf mootu namni kun gargaarsi gahaa sabni isaa inni cinaacha dhabeef yoo godheef gargaarsa bareedaa sabni isaa yoo godheef
yoo godheef yoo adalli rabbii dhufe malee wanni inni fayyineef takka hin jiru. Dhugaan Kadiiriin fayyifachuu barbaanne gargaarsa bareedaa gootanii fi mana tokko bittanii fi yoo rabbiin isin labsite konkolaatama tokko bittanii fi maatii ufiititti galee haadha abbaa ufiitiif ilmaan ufii ijaan argee hiriyyoota isaa tabirree biyyaa bahe ijaan argee dhaqanii gaafatanii ol qabanii gaqqabanii jennaan wanti Kadiir hin fayyineef hin jiru. Yoo adalli itti gahe adala guyyaa jijjiiruu hin dandeenye. Waan adalli itti hin gahiniif mikinaannummaan Kadiir martuu hin fayyineef tokko hin jiru. Tokko hin jiru. Adalli yoo gahe adala. Nabi rabbiitu nagaaf rahmat isaa irratti abu'u hin boqotan. Deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Makfiraa kadhannaaf. Kasaniin ala wanni inni hin fayyineef tokko hin jiru. Amma as teettee Londanitti achi gargaaruuf asitti birrii 1,000 $500 $50 wali qabdee asii achi Londanitti erguun maaliifa? Uf sobuudha kun isa sobuudha kun. Suuraa isaatiin shaqqalachuudha kun. Ani saniin barbaadu. Gargaaruu barbaadan hooma dhugaa akka dhugaatti gargaaruu barbaachisa. Isin galeera. Kanaaf nama nuu godha. Nama qaaman isa bira dhaqu nuu godha. Akka itti galfannu nuu godha. Hawaasni Oromoo mootu bakka qabdanii waan qabdaniin yoo bakka itti darbinu nuu godhan qopheessa namni kun kara biyya haa galu biyyatti haa yaadamu. Hudhaamsa jedhu qaba. Isin ta'e moo isin ta'an warri Facebook share godha. Wallahi ladii barakkatti akkaataan nuti itti jirru kun nama dhukkubsa barku. Mee Oromoo keessa achi bayaa bareedaa badhaa uflaalame. Uflaala. Yeroo jabaan Oromoo tokko dhukkubsatuuf du'u namni akka nuyi booyu hin jiru. Gaafa inni xiqqoo laafe maal ta'e nama kana illachaan cabee maal ta'e huqqatee maal godhaa mana yaalaa jira maal ta'e maaltu dhukkube hin beeytanam isin galee bataam yaasaatina haalli nuti kolchuu jirru baay'ee nama gaddisi ani aaree osoo fuulan dhiqatin akkuma hirribaa ka'een dhufe narra laalina duraanillee waa karabaataa qabamti isin galee akkasi karaan ana kanatti fakkaata akka dhuunfaa kiyyaatitti malee Oromoon mana Arabaa teettee biyya keessa teette biyya baqaa teette asii achi Kadiiriin biyya faranjiitti yaalchifna jechuun ingiliffaayyuun beeytanii bara asii achi biyya faranjiitti yaalchisuun ingiliffan beeytan diyaaspooraan kenna ka waggaa 15 taa'e bara ta waan hambargarii nyaatuu fi waan starbaaksin dhugu malee hin beeku dalagaa yoo online irraa barbaadachuu hin danda'u maan dhugaa yoo walitti himne ani diyaaspooraan waan haxaanii walitti bu'uu hin danda'uuf malee maal asii biyya faranjiitti yaalchifta. Yaa habiibii gargaarsa bareedaa gorii fi mana tokko bitii fi konkolaataa wayii bitii fi galiini itti qara'ii du'aayii itti gorii hin fayyaa Kadiir. Yaaddoo keetu dhukkuba itti ta'e. Kadiiriin waa'ee keetu dhukkuba itti ta'e. Isinumaa kana isin jaalata saba kana. Saba jaanjoo kana hin jaalata. Mucaan Islaama, Kiristaana, guddaa, xiqqaa, sheekif, qeesii warra siyaasaa kana hunda akka ilmaan ufiititti ilaala. Baay'ee tokko isin jaalata Kadiiriin anan beeka warri bilbilaan dubbiftan yoo beeytan hin beeytan. Jaalala keessaniif jaalala biyya isaatti jaalala Oromoo fi Oromiyaaf inni qabutu dhukkuba sammuu itti ta'e. Tiriit gochuu barbaadaa jechuudha. Namni jaalala biyya saba ufiitiif biyya ufiitiin dhukkubsate yoo saba ufii keessatti deebi'e biyya ufiititti yoo deebi'e fayya. Amantan amanuu baattan. Na amanuu baattan dhugaan jiru kana. Kana gochuuf immoo gargaarsa gaha walitti qabdee fi Kadiir fayyuu haa dhabu biyyatti galchi. Kadiir akka fayyina hin laalta mee dubbii kiyya kana gowwaadha jettee tuffatini ganda keessa fiidee hususuu dhiisi. Kadiiriin keenya dhukkubsate waan akkana ta'eef waan akkas ta'eef jettee ganda keessa deemtee shiishan dhuguu dhiisi biyyatti galchi tokkummaan ka'iitin. Akkuma inni tokkummaan siif qabsaayaa ture sun akkuma inni Harargee ko Jimmaa ko Arsii ko Baalee ko siin jechaa ture san tokkummaan ka'iitiniin tokkummaan ka'i bira dhaabbadhu biyyatti galfadhu Kadiir fayyuu baatu gaaf sanna sobsiisi. Waan adalli rabbii itti dhufiniif yoo Kadiir biyyatti galee hin fayyine anuun hin beeku jechuudha. Doktori iyyuu miti doktorannatee naqlaallu. Yidinaalliyyuu biyyatti gallaan wannumma ila dhaggeeffadha waa tokko isinitti hima. Namni mallaqa dhabee mallaqa irraa maraate yoo mallaqa guddaa itti kennan hin fayya. Takka jedhe. Namni jaalatee jaalalarraa maraate yoo dhalaa bareedduu jala qaban hin fayya. Si galaa. Namni
قبرومي يوبلي سومي فاي كدير رورو في درارا ويانين أمتك نران غياتو بيا رئيس باس أوزو إسين مررفتو أوزو إسين جالتو أوزو إسين إفئيو أوزو إسين إفقبساو چنا چچ أبساني بيا راباسا يو بيا أفيتي تدابيك أوفا إني كفايو بيا تدابيس أوفي موتو نما توقولا ما أكاونتي نما روم فترة بانتي ملينة تكافلا بوليك أبدامتي تفكفايو أورما ملينة ترباتا ما بر بري تكتك يو وليك أبي غندر ديمي ملينة ترباتا ما تيابر سيغالا متي ملينة ترباتا ما كان يو وليك أبدي ملينة وكوران كورشا يو وليك أبدي مجاكر من موي يو بيتف موتم من رايو يو فوتف سلا موتم من أنقر جيرو كأورما تيجي أنا يو صداكي يلي أنا اللي تسيني هما يتدولا في من متكو أمار رو كيسا غلا جيرتي فرطا جيرتي يو فوتف كونكولاتا ومنادو كو يو بيتف وان ذني الرهافة يو يالا برباچسو أرغت يو هيريوتا وفي آنف آلي وفي أبا في إلمان وفي كيست سبا وفي كيست ديبي مكنان كديرين فينف توقو هنجرو وجه ركم نيزا غراكاسا متبا ركوبا كاليتي متبا تيرو متبا صنبا متبا سايكولوجيكالي ميدامي سايكولوجيكالي جالالا إسا جالالا إني سيم كبو بيا وفي تكبو إسا ميد نمني جالala biyyaatiif jaalala saba ofiitiif dhukkubsate saba ofii keessatti yoo deebi'e mikinaan inni fayyineef tokko hin jiru na amani kan isin galamiti warri kadiir martuu itti dhiyaatan hin beeytan warri kadiir martuu bilbilaan dubbiftan hin beeytan maa awwaaltan poostii isaa hin argitan taraa takka jawariin I love you taraa takka marroon I love you taraa takka abiin I love you أنما والله كنا يو أرتستو تا أوروبا كذا نمني I love you المسيك كوماندو يرى بوست كورو إذا كفابر ميو يولي مورمو تا غافتين أفتا بتاعته باقي بتاعته يرى نمني متأسو كدير ملاجرا سيغالي متي إمام صبابو يوديسا كدير إجتين نيو جتان نمني إجا أفيه كنا يو إجت آمته أولي بتاعته نما مساكو قرأت masa kamaafi masa dawaa barbaadafi akka ijiteessan hin dhamechu kijiba asirraa afuuftan kana ani hin barbaadu hin jaaladhu waan akkana kijiba irratti isin hin deeggaru wallaahi waan qabnuun bira haa dhaabbannu isin galee miti waldaan oromoo biyya alaa jirtan waldaan sikkoomando kadheen gadda abiyyiin faa دولار مليون ميكا أفرتني شاين دوغاية دولار مليون كورا كندفسون والدان مچ أفتولما كوغا ميكا كده غار أرتستوتا أورمو غوفندمي بناتوري ويريز والدان كورا غلان إيسيجر دا والدان أورمو كيوكان غري ونو يدان قر قلبي ميدامي نمني قر قلبي ميدامي غلطون كنا كانت دياسبوران تو كنا بريتاير انجليفا إيكس قر قلبي أما إسنيغال diaspora akkasitti malee galuu fi qorqalbii miidhame jeen an ingiliffaan beeku afaan chaayina beeka hiikadha waan an jedhu kana ijoolleen gariin hiikkataa jiran wallaahi dhugum kadiir maal jedhan boo qorqalbii miidhame an hin beeku akkas miidhame kuno ufii waan beeytan maalitti ni godhane an biyya faranjiin jiru maqaa rabbii kadiir yoo biyyatti galchitan qofa biyyatti yoo galchitan qofa fay muudii ittiin qaban yookiin ofirraa dhiisa يوكين موتو هاي أصلي فانتي هاجر كارتو مبارك فانتي هاجر كارتو إنه فانتي ما جلبته أصلي ما جلبته ما كي ما القراء كل تيك توك راكا كأصلي كون كديرين غرغارة أرى شيء من السنين كابو ربي نسودات تاني ما لورمو أما نما كدمني أكانا كون كديرين غرغارة يوجدو شيء من ما السنين كابو جري بركو غلاني أورمو برا كدير كابو والله أنا كأصلي كواي سادو بچودا إذا نقول ربي سنتي ما براني والله نقول سنتي ما أمنا ما برايو ما قارئ نتي أراني جري هيوتا في مسوتا أما قالني كدير أورمو براك أب جماعة ماتي قالني كدير أورمو براك أبو والله لنا كأذليك واي إذا دبتشودا والله لنا كأذليك هاجر جارو إذا نينجتشودا شاكين أورمو إذا جير كيسين أورمو أني أورمو إذا جيرتا هايوني أورمو غرقودان إذا جيرتا وربي يبوشي تر إذا جيرتا لغادا كورس الراولي كان مالك وقراولي كان والله وقاي سنتي مال بروان توكو فلوري مك أباتب نمن ماسي بيكب
xilliq jettee osoo shayini jiru bar imaaman taatu saniif cal'ifnaa barnu anamma yoo birrii fidaa jedhe miliyoona takkaa lama walitti qabuu fi hin danda'a waa'een Kadiir humna kiyyaa oli ani hirmaataa ta'uu qaba malee hirmaachisaa ta'uu qabu dhimma Kadiir irratti warri anaa fi akka anaa asirraa qabaa ganna dhiisaa jedhu kun dhimmi Kadiir dhimma kennaa olii I telling you sitti himaa miskiinni akka anaa ka waan nyaatayyuu buluun qabne waa'ee Kadiir dubbachuun dandeettillee hin qabnu achillee hin genne dhugaa kana ufitti hima ijoollee xixiqqoolen dhimmi Kadiir olomaa'ota gurguddaa dhimma gaaf ilaallata hayyoota Oromoo gurguddaa ilaallata miidiyaa mootummaatiif miti mootummaa ilaallata aljaziiraa addunyaa ilaallata sagalee ka ta'uu fi qabu akkas an dhugaasitti hima dhugaan nama guddaadha Kadiir humna kennaa oli mucaan humna kennaa oli tokkummaan kaatiniin waan dandeenyu goone fi biyyatti galchina dhugaan jiru kana yoo fudhatte fudhadhu fudhachuu baattummootu akkuma warra kana duraatirratti baratte suuraa isaa olii gad ofii ittiin shaqqalika maassi goraa ittiin shaqqaladhu deemi amantii tiyya na dhoogaani suuraa nama dhukkubsatee irratti booyuu fi nama du'e booyu hin booyu ansi wajjin ummata waggaa 150 booyu enee alaalaksim arra osoo inni lubbuun jiru sittima yoo inni du'e magfiraa kadhaaf haala xiyyaafuun boonne sitti maaraan ana amantii tiyya na dhoogaan isin warra suuraa namaati irratti boo'u irraa himiti warra yoo namni du'e namni anjala du'e magfiraa kadhatuuf sadaqatul jaariyaa irraa baasu malee boottee boochiftuu miti sitti himaara har'a osoo inni lubbuun jiru dhaqqabii siin jedhaara sii tayu kana didduu itti dhiisi anarraa himiti nuti warra boo'ee boochisu irraa himiti boochiftuu miti tayu siin barbaadu amma dura siin turre kanaaf immoo ragaan haati tiyya gaaf duuteyyuu boo'ee isin hin bochifne porofaayiliin jijjiiranne jechuudha alqayyuu harkutan namni jaalannu yoo nurraa du'e magfiraa kadhannaaf akka amantii kennatitti sadaqatul jaariyaa irraa baafa hamma namni jiru mootu hin jabeeffanna akka isin jabeeffattan isinitti himna zaaset isini galee walii gallee dubbiin kanuma girri biraan barbaachisu ijoolleen feesbuuk irra jirtan viidiyoo kana hundi keessan sheer godhan hundi 300 jirtan isini galee dhagaa jirtanii warri tiktookii kanuma wanni ani isiniin jechuu barbaadu kanaaf kana qofa arraaf baru waan sa'a 24 hin geenne keessatti goovandimii nu bana yoo barbaachaa ta'e akka ummata irratti hirmaachifnu isini galee miti yoo feetan karaa feesbuukatiin yoo feetan karaa tiktookitiin walitti nu qaba karaa akkeeyne akka namni birrii buusu goon nama mucaa kanaaf bakka godheetiin masaku dhabame malee namni mallaqa walitti kennuuf namni mallaqa walitti qabu baay'ee jira isini galee miti humna kennaa oli arrama ijoollee tiktookitiin walitti qaba jettee boru birriin Kadiir hagana miti hin nyaatan jettee suuraa keenya gaddeebiftee bira ta'uuf aynafaam diyaaspooraan Oromoo biyya faranjii jirtu Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa jirtu doolaara 100 Kadiir yoo uf qabde hin xiqqaatayti sitti guddata doolaara 1000 takka la Kadiir bissat osoo inni har'a fayyaa qabaatee koonsartii qopheesse harmallaan takka manatti hin haftu hudduu raaftee dalagaa dhiifteetiin walgeetti sitti himaan kan meekaappi nu balleessite hudduu raasuuf galma guutti har'a doolaara gizee inni fayyaa hin qabne kana doolaara 1000 takka yoo uf qabde diyaaspooraan Oromoota biyya alaa kana jirtu tajaarsa qabduuf hin qabne kajaartii qabuuf hin qabne አንድ ሺህ ዶላር ብታወጪ ለከዲር ያንስሻል ስትባየታ والله ስትባየ ስትጥቃት አንድ ሺህ ዶላር ለከዲር ብትሰጩ ማለት ወሪ ቀምደ ዶላር ዲበ ቂመም ይመና ማዳም ዶላር ዲበ ዮ ከዲር ይፍቀምደ ስትባየ ስትጥቃት ማለት በቀታና ካና ኩን ዶላር ኩመ ዮ ከዲር ይፍቀምደ ወራል ካለ መዳራ ዲበቱ ጀቹ ኑት ጥቃት ማለት ኑት ባየቱ ወሪ ብየ ከዘዩ ከኢራ ምስኪና ኩመ ዮ ከዲር ይፍቀምደ ittintiqaatu abbaan qabeenyaa Oromoo miliyoona takka Kadiir yoo uf qabe ittintiqaatu ittin baay'atu ittintiqaata malee dhugaan jiru kan asirra dhaabbadhu tarkaanfadhu dhugaa jennaan diyaaspooraan Oromoo 500 akka kumaatitti qopheessi sitti himaa waan akkana jibbitu anuma jibbita malee wanni ati gootu hin jiru eessatti dhufeessi arga anuu biyya faranjiitti firan qabu ispoonsara taatu Tiraampi cufe eessa abbaa keessaniitti wal gara eessatti wal gara dhufulle an ingilifan beeku isin afaan Oromoo dagattan alhamdulillah waluna garuu wallahi lazim akkana kuro dhugaan jiru kana diyaaspooraan Oromoo dhiiraaf dhalaan biyya faranjii jirtu keessattuu Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa jirtu doolaara 1000 takka yoo Kadiir uf qabde
ست تقاتا مالي ست بايت والله ست تقاتا مالي ست بايت تك كان فاما غواندمي نوبنا كربما بيكو ربما الرافونا كان مما بيكو نمما الرافونا كأورمما بيكو أورمما الرافونا كاليد دولار الرافونا أجتو أورمون أفهم باقي بيك الحمد لله كافان أورمو بيكو جرا كافان قوي بيكو جرا كافان طلا بيكو جرا أفان كان الرافون أنا تريد هكذا تبر الرافونا نتريسي سنجربا نتريسي أنا تريسي أكيد الرافونا أنا بيك أفان أورمو مدينة ترباتا ما أنا أفكر كدواين كان نجرا كيديم تون كان نجرا كاريفاتي ربو ما كان نجرا غواندمي نوباني أكاونتي بيكيسا بنا أكاونتي جولتي دي كولن مكاو جولتي كولتي نبرينا نوتي بويتش دتمني نوتي أرى أكاونتي كارير في جتة برويتان ياتان جتة بوتي آيا أفضل لكم دزين وان تاقب واسنا قبوي ولي فدانو بنا هندي كيسان أكاتا هم نكيسانيتين أكاتا ربي سني آنجسن اتقوبايا چارشالو في تدرا وري فيسبوكا نغان اولا فيديو كان شير غورا امانه سنتياتم